صيام تطوع وقيام وتهجد. الله أكبر. كم من منفق أطعم الطعام طويت فوائده. إطعامه بهلال العيد، وله أن ينفق ويطعم طول العام. الله أكبر. كم من قارئ نشر مصحفه يرتل القرآن ويتدبره في رمضان فقد عرف مكانه في المسجد من كثرة مكثه فيه. قد بادره البارحة وله أنه يقرأ القرآن ويتدبره كل حين، فالله تعالى يعبد من رمضان ويعبد غير رمضان. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله. أواسك بجماعة في جالتما كقالي المان ورمو كان إدلا الدنيا بترقم تنيفي تمساسك التي مدولابو ميديا ورّي وردفو بربادن أس استديومي مدولابو بكيس جرّا نوتي كوبريستوني كوبريس سغنتا غما تمساسك التي مدولابو ميديا أس استديو أفريكا كيبا مغالا كيبريتاون الرأي warri hawaasa yookaan obboleewwan teessan baga itti isiniin geettanii jechuu barbaadan dhuftanii asirra hawaasa keessaniin baga itti isiniin geettanii akka jettaniin barbaanna. Waa hedduu qopheeffannee jirra. Tamsaasa kallattii Nuura Ludaa Madawalaabuu Awaash OMN cufti isaatu as nu biratti argama. Amma moo gama obboleessa keenya qaalii Kadirittiin isin dabarsaa. عيد مبارك وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما أسمان جل كمنا أبوليس كنا كدير نبرة ترجمة كديرو برامي كذا في أفريقيا كبات عيد الفطر مبارك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee wanta jechuu barbaadu iida kabaranaa kabara hedduu ummata musliimaa addunyaa irra jiru guutuun iida baranaa kabara hedduu jechuu barbaada. Itti aansuudhaan obboleeyyan keenya kana ka waliin kana jirru argitee booda madda walaabuu miidiyaa irraa isaatii ammaa kana kaasaa jirru. Kanaaf wanni ani jechuu barbaadama gabaabamatti kabaranaa kabara hedduun waa godhuu itti aansuudhaan obboleessa kiyya obbo Daawud yookaan Jaal Daawuditti dabarsuu barbaada. Sagantaa amma isinii dubbate obboleessa keenya Kadirii kan dhufee dhalatee guddatee godina Baalee aanaa Gaafraatitti guddate Madawalaabuu miidiyaarree baga itti isiniin geettanii jedhee jira bareedduudhaa fi Afrikaa kibbaatti Iidal Faxiriin dabarse ammallee obboleessa keenya Daawud godina Baalee aanaa Gaafraa gandatti qoodaa nageelle keessatti dhalate baga itti isiniin geettan Iidal Faxirii jedha Daawud. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جدا أمة مسلمة الدنيا كان الرقم تنون دمانو اتعال سودان وبريان كنا كم ساوث أفريقيا ولين سوما بالهون دنو بغيت سنين جدا اتعال سودان وبريان زكية مادة ولا بميديان بغيت سنين جدا ريوت كيهون دمانو كاسوما وبريان زكية kawangan dalagaa jiru kaama nabran jirreenis bagatti siingaa jedha akkasuma miidiyaa madda walaabuutiin jabaadhu itti fufii siin jedha hayyee galatoomaa isiniin jedha. Daawudii kanaaf argamu Afrikaa kibbaatti warra koree qindeessitaa madda walaabuu miidiyaa hundi keessanuu
الرديبني إيد مبارك كل عام وأنتم بخير سنين جنة فيديو كبابا كان بود مولد ديبنا سكنتا جنتسون كنيسوانا ترو فرمتا لورو تيانسكي كي أفريقيا كيبا مقالا كي بوتان بياني سلمان ديلا نورا لودا مدولا بوميديا OMN أكاسماس أواش ميديا والرسبونسر دا نوتو برباداني انتنين جيجو بربانا شوفتي كيسانو أسيتي أرغمتاني باقايتي سنين جيتان سنين جول جيجو بربادان أسي كالتي استديو مدولا بوتي ورابولا ديبنا ورحمة الله وبركاته baga idal fajri barakuma tokko dhibba afurii fi 44 isiniin ga'e isiniin jenna sagantaa gabaabaa kan madda walaabuu miidiyaan qopheesse sababeeffachuudhaan akkasuma idal fajri barakuma tokko dhibba afurii fi 44 irratti hawaasa keenya kan Afrikaa kibbaa magaalaa Keeptaawon ganda Fishuk keessatti argamu wajjin sagantaa gabaabaa kana qopheessuuf madda walaabuu miidiyaan qophii isinii godhe akkasuma tamsaasa kallattii gama madda walaabuu miidiyaatiin hawaasa keenya idil addunyaa irra argamuun baga itti isiniin gahe warra jechuu barbaaddanii sagantaa gabaabaa kana qopheessine. Sagantaan keenya ammoo du'aayin eegalama du'aayi manguddoo akkasuma ustaaz Sheek Muhammad Ibduun jalqaba sanbooda ammoo cufti keessanuu bakka jiranitti hawaasa keenya idil addunyaa irra jiraniin tamsaasa kallattii madda walaabuutiin baga itti isiniin gahe nuun jettanii ورابلا ديبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. رب سبحانه وتعالى وأن ننجل يا ور ربي بلتنه كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا ور ربي لقوم ستنه إسن الرد قرتي درقمة هجراج الصيام صومون كما كتب على الذين من قبلكم أكما قرتي ورسين درا الرد درقمة إسن الرد اللي درقمة هجراج ورسين درا صوماني أكادا سان صومن نون إبسنه أكما ورسين درا الرد درقمة إسن الرد اللي درقمة نون جل رب سبحانه وتعالى لعلكم تتقون أكا إسن قرتي رب صدات تنفجج أكا قرتي رب نيقات تنفجج akka dilee irraa fagaattaniif jecha soomana gartee dirqama isinirratti godhee jira jedhe. Nama gartee rabbiin eeggatu qofatuyyuu soomana eeggachuu danda'a. Soomni waan dhoysaa waan ta'eef namni mana keessa ol deebi'ee nyaachuu danda'a. Waan fedhe dalagee alatti gabbahuu danda'a jechuudha dhoysaa keessatti. Kanaaf nama gartee rabbiin eeggate qofatuyyuu nama rabbiin sodaatu qofatuyyuu eeggachuu danda'a jechuudha. guyyoota laakkahamtuudhaaf jedhe ayyaama macduudaat guyyoota laakkahamtuu taateef dirqama isinirratti taatee jedhe guyyoonni laakkahamtuun sun bulii 30 yookaan 29 nurratti dirqama tahee jira jechuudha. Sangalanni karabbii kennaati soomannee dhaabannee yoo nageennee amma guyyaa har'aa kana ciida kenna akka South Afrikaatitti yookaan akka Afrikaa kibbaatti guyyaa har'aa ciideffannee jirra jechuu galanni karabbii kennaati alhamdulillahi rabbil aalamiin. Warra gartee soomani kun irraa ol fuudhamu rabbiin waa taasisu warra galmeen isaa khayriin galmeen isaa maqaan isaa warra galmee gartee jahannam irraa haqamee warra galmee jannataa keessatti galmaa'ee galmeen kenna kabaranaa cufame rabbiin waa taasisu warra gartee wanni inni barbaadu hundi murtii gartee ji'a kana keessa wanni hunduu murtooyti yaa'e waan bara kana keessa dalagan ji'a kana keessa murteessa warra gartee murtiin isaa yaada muraan isaa guutamee fi haajaan teebaa fi jechuun galmeen isaa cufamte rabbiin waa taasisu
baroota itti aanamee gartee umriin dheeressee khayr irratti warra itti deddeebi'u rabbi nu haa taasisu rabbi nu haa milkeessu yaada muraada keenya rabbi nu haa guutu biyya teenya san illee gartee biyya diinagdee miidhamte san rabbi haa deebisu nama keenya san gartee warra qabaataa rabbi haa taasisu nama biyya biraatti hajamuu miti nama gartee namni biraatu itti hajamu rabbi haa taasisu afaan islaamaa rabbi tokko haa godhu afaan saba keenyaallee rabbi tokko haa godhu warra tokkummaa waliin tarkaanfatu rabbi nu haa taasisu namni wal diigaa deemu garuu hin ga'u namni wal jibbaa deemu garuu hin ga'u yoo walitti hirkatan yoo waliin tarkaanfatan bakka gahanii warra waliin hirkatee waliin tarkaanfatee bakka ga'u rabbi nu haa taasisu واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نجا رب سبحانه وتعالى هذا تكتي قبدا ولتركدا ولتركافدا التنجر غرم بهناجه أنا إن شاء الله تعالى ورا ملك ربنا وتعالى آمين مثلا أقول سكين الله كمان كانت تقدر كوبي كنا كوبي است وفيت نوامي ويا كبجما كنان كبجاو في ربي ساكن آمين يا دمراد سار ربي هابوت آمين أجا سار ربي نهابا آمين آمين مشايو اللي راديا رحمة ربي تنوابو ميديا ساكن اللي ميديا قال مغور ربي ساكن آمين ميديا نردو بتومتي ميديا هكرتون دور ربي ساتاس ميديا كارس إسلاما تور ربي ساكن ميديا كارس سبساتي تور ربي ساكن أسمارت تتافي نساتي في تركان في نساء الدو أنا مكمل وصوبون حرامة أولادي واسلانا بوسياني أكمل وبريدا وأنا مكمل akkuma san hiriyoonni isaallee warri gamaa gamana gortanii abshiir jettanii ni tirsanii yoo mangeettan hundi keessan hojjetan keessa jannata haa ta'u rabbi sinaa barakachi rabbi ol sinaa fuudhu yaadamuraati keessa rabbi sinaa haa godhu tokko keessanii rabbi sinaa milkeessu ka deemuu feetellee rabbi karaa banaa si haa godhu ka taa'uu feetellee rabbi riskii sitti haa bal'isu ka fuudhuu feetullee rabbi sitti haa fuudhu ka durummaa feetullee bakka ati niyyatin rabbi sitti haa cabsu yoo rabbiin namaa kenne yoo rabbiin nama qajeelche yoo rabbiin nama duroomse durooma yookaan ifaadanillee halkanii guyyaallee dhaabatanillee isiin bakkuma san jirti jechuudha rabbi hunda keenya rabbi nu haa milkeessu yaada muraati keenya rabbi nu haa guutu warra gartee durummaan gammachuun maatii keenyatti gartee biyya keenyatti deebi'ee biyya keenyallee ziyaaru rabbi nu haa taasisu kara nu cufamtee gartee asuma bilbiliin kennee deemnu tana rabbiin balaa nurraa haa godhu rabbi nu haa milkeessu warra dhume hunda rabbi haa araaramu على بقوتك يا ربي هارار وليك يا ربي نهارار إسلام هم ربي نهارار ختميت يا ربي نهاتولج وديت يا ربي نهاتولج وكنا قبل ربي نهالافس في مناكر منك ربي نهالافس نمن واسوي دهيدو تورتجرا ليرس نمد أرجع إن شاء الله اسمع سمراء باسا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ شيخ محمد طيبي دعائنا قوتني فلفا أورا بلادي بنا سنين جنة أما سي دعائني تففا شيخ كمال نانغوتو أفريقيا كيبا مغانا كيبتوني دعائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله عيد المبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال صالح الدين falmataarorro kaasin nu affeere miidiyaa kanarra nu affeere galatoomi jennaani miidiyaan keellee ka guddatee bal'atee biyya hunda irratti sadarkaa miidiyaan gurguddaan keessa oolu rabbi haa godhu jenna waan bareeda dalagaa jirta itti jabaadhu jennaani sibila jirraa nullee miidiyaa kee kana yaadaanillee qabeenya qabnuunillee si gargaarraa inshaallah akka guddatu goona akkas ammaan gara du'aayii deebina ramadaana keenya ka dhaabataa baane kana rabbi nurraa qeebala ifaanuu qofaa miti yoo rabbi namarraa qeebale bu'aa nu qabata rabbi nurraa qeebala dhaabata keenya ka guyyaa qiyaamaa itti hirkannu rabbi nu haa godhu hedduu dhaabanne barana alhamdulillahi rabbil aalamiin ani akka South Afrikaa dhufe bara kana taraawiya itti gammade salaatee beeka gammachuu qalbii keenya keessatti dhaabannee salaanne kana
gammachuu keenya kana rabbi duratti nu jijjiira. Amiin. Akkuma waan kanatti warra guyyaa qiyaamaa itti hirkatu rabbi nu haa godhu. Amiin. Ammallee walgahii argitee teessuma keenya akkasitti wal bira dhaabbanne salphaa tokko galgala hunduu dadhabuu dhabne wal gargaarisfannee wanni hundi wal gargaaran bareeddii akkasi bareeddee sheeyni kennallee akkasitti nu bira dhaabatanii nullee isaan duubaan hidhannee dhaabataa ture kana rabbi nu haa jaalatu. Amiin. Sheeka kana namni ni'imaa isa harka jiran beeku hedduu dinqisiifataa ture wallaahi akka kiyyatti ishee mammaxayyii nama ofii kana namni argitanii osoo nama hambaa taate hedduu faarsinaa ibaada akkasitti itti qottoonfatanii guyyaa dalagaa oolanii galgala argitanii nu dura dhaabbatanii masgiida sanillee ofii qulqulleessanii nama nu dura dhaabatullee ta'anii akkasitti dhaabatuun isaanii sun hedduu nu jajjabeessite jazaa isaanii rabbi jannatan haa deebi'u. Abbaa baniyaaniifillee haa deebi'u. Duniyaa bal'oo argitanii ibaadaan dalagatan ummata islaamaatiin qarqaaran ilmaan isaanii ittiin barsiifatan rabbi isaanii haa kennu. Duniyaa lakkoofsa hin qabne rabbi isaanii haa kennu.